Mee dargaggoota immoo ija shakkiitiin ilaaltu jedhani aanaa keessan keessatti. Ijuma diinatiin ilaaltanii yeroo itti hiitantu argamaa jedhan hammam dhugaadha wanni kun yeroo darbirraa kaasee hanga har'aatitti dargaggeessa akka hidhaa turtanii kan komatamaa ture aanaa keessan keessatti. Biyyi takka baatii nagaadhaan galuun yoo nageenya jiraatedha. Nuyi akka aanaa keenyatti dargaggoonni dararamaniitu gara diinatti makamu kan jedhu xiinxala akkasii hin qabnu dhugaan lafarra jiru sanas miti. Dargaggoota irratti dararri faanii jira jedhama. Keessumattuu akka aanaa keessanitti sababa gara mootummaatiin dararri jiruuf dargaggoonni gara daandii hin malle filatu kan jedhamu kaafamaa ture irra deddeebiidhaan yeroo adda addaatti. Ijoolleen achi galan darara adda addaa keessa jiru. Warri galaniyyuu rakkoo adda addaatti isaan mudate. Wanti itti himamee galaniif gaafa galan wanti itti himamee fi erga galanii immoo wanti isaan argan garaagarii waan jedhamtu jira. Galatoomi nuyi amma aadaa bargaa bulchuu wanti nu sodaachisus hin jiru wanni uummata aadaa bargaa keessaa buluu nu dhoowwus hin jiru qabatamaatti aadaa bargaa keessa ollee bulleetti kan hojjennu. Yeroo tokko tokko iddoo itti sodaan mul'atu ni jiraataa jedhan isinummaan akka hooggansaatti. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota GMN kuni qophii waarii GMN qophii waarii GMN egaa har'as walitti deebineeti kan jirru qophiin waarii GMN guyyaa fi yeroo isaa eeguudhaan sanbata galgala karaa foddaa Prime Televizyinii sa'a 12 irraa kaasuudhaan kan isin bira gahaa ture egaa har'as qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira qophii keenya har'aatinis egaa gara Shawaa Lixaa yookiin gara Amboo imaluudhaan Shawaa Lixaa jalaa Ana ada abargaatti kan nuti argamnu. Ana ada abargaatti sega akkuma barame dhimmoota hawaasa ijoo ta'an keessumaayyuu haala nageenyatiin wal qabatee itti dabalee gama misoomaatiinis maal fakkaata kan jedhu haala qabatamaa aanicha keessa jiru wal qabsiisee bulchaa aanaa ada bargaa obbo Galanaa Tuujjoo waliin turtii bal'aa kan goonu ta'a hanga xumura qophii kanaatti waliin turaa kan isiniin jedhu ani Rabbirraa Leenjisaati gama ogummaa kaameraatiin Tamasgeen waliin jira gama directing itti immoo bisaa jiru waliin jira hanga dhumaatti waliin ta'a. Hayyee obbo Galaana yeroo keessan irraa fudhachuudhaan biiroo keessanitti waan nu eegdaniif ulfaadhaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin. Tole galatoomaa isinillee gara ana keenya nagaan dhuftan anaa dhufsin jira. Hayyee egaa dhimmoota ijoo hawaasaa ta'an irraa dhimmoota tokko irraa kaasuudhaan turtii kan waliin goonu ta'a. Mee jalqabbii irratti keessumayyuu guutuu Oromiyaa iddooleewwan garaagaraa iddoowwan muraasa ta'an keessatti hanqinoonnii fi rakkooleewwan nageenyaa iddoo itti mul'atan ni jira. Waa'ee dhimmoota nageenyatirraa jalqabna. Keessumayyuu waa'ee dhimmoota nageenyatirraa yeroo hunda qophii kanarratti waa'ee nageenyatirraa waan jalqabnu waan kana dursee isin kaase. Egaa biyyi takka misoomuun biyyi takka baatii nagaadhaan galuun yoo nageenya jiraatedha. Kanaaf kan xiyyeeffanne yeroo baay'ee waa'ee dhimmoota nageenyatirraa yeroo adda addaatti kaasnu har'as isin waliin jalqabbii seensa dubbii keenyaa irratti waa'ee dhimma nageenyaa kan fuulleeffanneef kanumaaf jechuu barbaadetiin keessumayyuu akka aanaa keessanitti baay'ina gandoota keessaniitii fi magaalaa akka aanaatitti qabdan irraa hakaanu gandoonni akka aanaa keessaniitti jiran gandoota meeqa magaalota meeqa qabdu? Tole galatoomaa. Egaa aanaan ada bargaa argamni ishee yaa'u Finfinneerraa gara kaaba lixaatti kan argamtu kiiloomeetira 64 irratti argamti Finfinneerraa aanaa giddu galeessa biyyaatti baay'ee dhiyeenya guddaa qabdu. Akkasumatti aanaan ada bargaa gandoota 39 qabna. Gandoota 39 keessaa gandoonni magaalaa gandoota 5 gandoota baadiyyaa gandoota 34 qaban akka aanaa keenyatti akkuma isinuu kaastan immoo nageenyi bu'uuraa waan hundaati qe'ee nagaan jiru waan hundi jira qe'ee nagaan hin jirre waayyuu hin jiru nus akka hooggansaanitti kana giddu galeessa godhannee nageenya aanaa keenyaa mirkaneessuuf hawaasni keenya jiruuf jireenya isaa karaa guutuu ta'een akka geggeessuuf hojii guddaadha hojjetama akka ture aanaan ada bargaa ammatti aanaa naga qabeettidha gandoota 39 qabnu keessaa almost gandoota hedduu keessatti hojii ni hojjenna. Haa ta'uuti garuu gandoota 2-3 kan hin caalle gandoota shawaa kaabaa daangessanii fi sulula laga Mogor keessa jiran keessatti humni abaaboo shanee iddoo tokko tokkotti yeroo inni seenee bahuun jira. Sanaafis immoo akka olaantummaan diinaa qabatamaa aanaa keenya keessatti uummata irratti hin dhufne hojii guddaa hojjechaa jirra. Aanittiin amma aanaa misooma keessa jirtu fi aanaa tasgabbii qabdu jechuun hin danda'ama. Gandoota 39 walii galatti qabdan keessaa gandoota 2 kan hin caalle qofa gandoonni nageenya isaanii waaraa waan ta'an. Gandoonni amma rakkoo qabu jennu ganda 3 qabatamaadhaan jechaadha. Gandoonni sun gandoota afaan laga Mogor irratti argamu. Diinni kun darbee achi keessaa hidhateen socho'a. Gaafa humni waloo keenyaa fi humni waraanaa sochii gaafa godhe immoo of dhoksee
kallattii garaagaraan gara shawaa kaabatti baqachuu irra ka darbe ammatti diinni Adaa Bargaa keessatti hojii nageenya hojii misoomaa hawaasa keenya danqullee hin jiru qabatamatti aanan keenya ammatti naga qabeettidha jechuun ni danda'ama. Keessumayyuu aanaan Adaa Bargaa waggootaan lamaan sadan darban kana keessatti waggoota arfan darban keessatti haalonni nageenyaa daangaalee fi iddoowwan haala qubsuma isaatiin wal qabsiisee iddoowwan tokko tokkotti haalonni nageenya rakkisoo akka ta'anii fi hawaasni karaa nageenyaatiin rakkoo bal'aa akka qabu kaafamaati kan ture. Har'atti garuu akka isin nu kaastanitti gandoonni sadi qofti rakkoon nageenyaa akka jiru kan isin kaastan. Gandoota sadan hafan kana rakkoo nageenyaa kanarraa waarisuu yookiin rakkoo nageenyaa guutummaatti hawaasa kanaan mirkaneessuudhaaf wanti isin daangessee maali? Dhugaadha gandooti aanaa Adaa Bargaa keessatti yeroo waggoota lamaan sadan darban keessatti diinni kun hawaasa keenya baay'ee rakkisaa ture dhugaadha suni waan hin haalamne qonnaan bulaan keenya akka nagaan qotatee hin galle qonnaan bulaa keenya dararuu qonnaan bulaa keenya aga ajjeesuu buqqisuu sanarra darbee immoo jiruuf jireenya isaa akka inni hin geggeeffannee fi Even qonnaan bulaan keenya qotachuu akka hin dandeenye okolee fannisiisee jira, qabbarii fannisiisee jira, taatee gurguddaa qonnaan bulaa keenyatti raawwatee jira dhugaadha. Diinni kuni garuummoo gandoota bal'aa keessa ture qabatamaadhaan waggoota lamaan sadan darban keessatti Adaa Bargaatti garuummoo hojii qindoomina humna waloo fi raayyaa ittisa biyya keenyaan hojjetameen tarkaanfiiwwan gurguddaan diina kana dadhabsiisu, diina kana keessoo isaa diiguu fudhatameeni qabatamatti diinni bal'inaan rukutamee jira. Adaa Bargaa keessatti kan harka kennachuu qabu harka kennatee jira. Almost kan galan baay'eedha. Gandoota sadan amma afaan jedhu kanas hojjetamaa jira irratti. Kana akkamitti irratti hojjechaa jirra. Humna keenya cimsinee humna walootiin raayyaan jira. Qindoomina aanaalee ollaa, godinaalee ollaa faana xiyyeeffannoo guddaadhaan irratti hojjechaa jirra. Gandoota sanas yeroo muraasa booda almost caasaa keenya keessatti karaa guutuu ta'een ijaarree hojii misoomaa hawaasa keenyaaf keessatti hojjechuudhaaf qophiitti jirra. Sanas hin dhugoomsina yeroo gabaabatti. Mee keessumayyuu dargaggoonni akka koomitiitti wantoonni aanaa keessan keessatti kaafamaa turan keessumayyuu gara humnoota intaanetitti gara daandii hin malle filachuudhaan kan wal qabate hanqinoota gama mootummaatiin jiran jedhamee yeroo kaafamudha. Daandii san kan balee fi dargaggoonni gara humnoota badiitii fi karaa hin malleetti kan isaan deeman yeroo adda addaatti dargaggoota irratti dararri faanii jira jedhama. Keessumattuu akka aanaa keessanitti sababa gara mootummaatiin dararri jiruuf dargaggoonni gara daandii hin malle filatu kan jedhamu kaafamaa ture irra deddeebiidhaan yeroo adda addaatti wanti kun hangam dhugaadha hangam qabatamaadha isin immoo maalirraa quba qabdu? Galatoomi nuyi akka aanaa keenyatti dargaggoonni dararamaniitu gara diinatti makamu kan jedhu xiinxala akkasii hin qabnu dhugaan lafarra jiru sanas miti. Nuyi akka aanaa keenyatti dargaggoota keenya faana qindoomina addaatiin kan hojjennu dhimmoota dargaggoota barbaachisan haala mijeessinee waliin dhimmoota garaagaraa booda waliin kaasuu hin dandeenya. Dargaggoonni keenya amma dargaggoota keenya dararaan hin jiru. Dararaan dargaggeessa keenya irra jiru bara wayyaanii darbe har'atti hooggansi jiru. Hooggansa badhaadhinaati. Hooggansa hawaasa keessaa ba'e qindoomina addaatiin hojjechaa kan jirru. Sanaaf immoo dargaggoota afaan hariiroo gaarii qabna akka hooggansa Adaa Bargaatti. Kana piraaktikaalii miidiyaan keessanis keessa seenee dubbisuu hin danda'a. Dargaggeessi waan dararamee fi gara shanitti dabalamee xiinxala jedhu hin qabnu. Garuu namni hubannoo dhabuurraa kan ka'e kallattii garaagaraatiin dhugaatti humni laga jiru kun humna Oromoo fayyadu jedhee ilaalcha dogoggoraa qabatee bal'aan itti dabalamaa ture. Garuu hojii dargaggoota keenya faana waliin taanee irratti hojjenneen ilaalcha kana cabsuu dandeenye jirra. Har'atti dargaggeessi ba'ee shanitti dabalamaa jiru hin jiru qabatamatti aanaa keenya keessa. Lamiin sababiin isaayyuu shaniin Oromoo akka hin fayyadne dargaggeessi Adaa Bargaa bareechee beeka. Diinummaa shanee hammeenyummaa shanee fi diinummaa shanee hawaasa Adaa Bargaa fi dargaggoota Adaa Bargaatti wal namni beeku hin jiru. Oromiyaa keessa bakki abbaan gadaa itti qalame bakki haati siiqqee itti fannifame Adaa Bargaa keessa. Kun maal agarsiisa? Shaneen Oromoof akka qabsaa'uu hin dandeenye. Shaneen safuuf safeeffannaa Oromoof iddoo akka hin qabne qooda akka hin qabne dargaggeessi Adaa Bargaa sirriitti beeka. Hawaasni Adaa Bargaa sirriitti beeka. Kanaaf amma dargaggeessi shanee caala mootummaa caala shanee fallatee gara shaneetti dabalame Adaa Bargaa keessatti har'atti hin jiru. Dargaggeessi keenya badhaadhina hubatee wajjin hojjechaa jira. Bakka qaawwi jirutti bakka rakkoon jirutti marii idilees hin qabna waliin hin mari'anna. Gurmuun isaanii jiru gurmuun dargaggootaa jiru ijaaramni isaanii jiru sana yeroo wal arginee dargaggoota keenya hin mari'anna. Kanatu jiraan ala dargaggeessi keenyaarra shanee faana bu'ee warra keessa jiraniyyuu karaa itti ba'an dhabaniiti har'a kan isaan rakkachaa jiran. Shaneen qabatamatti har'a wal eegaa jirti tootalii. Malee dargaggeessi keenya atiraakti ta'ee gara ishiitti deemaa jiru. Warra achi jiranuu karaa itti ba'an
Har'a ganama kana dargaggeessi harka kennate jira kanneen keessa. Guyyaa lama sadii dura dargaggeessi karaa nagaadhaan simannee amma nu bira jiru jira haala mijeessineef jechaadha. Kana duras immoo dargaggoonni 70 qabatamaadhaan aanaa keenya keessatti galaniiru. Kun maal agarsiisa? Shaneen akka fayyaduu hin dandeenye, shaneen Oromoo bakka bu'uu akka hin dandeenye, shaneen Oromoo qabsaa'uu akka hin dandeenye, garuu immoo maqaa Oromootiin akka kakattu maqaa Oromoon kakachuu bira akka darbe Oromoodhaaf dantaa adda akka hin qabnee fi Oromoodhaaf akka qabsoofne inni keessa jiru iyyuu hin beeka. Garuu immoo kana irratti hojjechaa jira. Keessoo diinas ifatti diigaa jirra. Sanaaf immoo yeroo muraasatti waan isin argitan isin jiraachaa dargaggoota keessatti ijaaree jira. Warra achi jiranu sana keessaayyuu hojii guddaadha akka keenyatti hojjechaa jiru ta'uu hawwatamutu gaarii. Mee dargaggoota immoo ija shakkiitiin ilaaltu jedhani aanaa keessan keessatti keessumattuu ija shakkii ilaaluun bira dabritanii ni hiitu faayidan dargaggeessa keessuma dargaggeessuma sirna waliin jiru dargaggeessuma dhaaba badhaadhinaa kana keessa faa jiru ijuma diinatiin ilaaltanii yeroo itti hiitantu argamaa jedhan hammam dhugaadha wanni kun yeroo darbirraa kaasee hanga har'aatitti dargaggeessa akka hidhaa turtanii kan komatamaa ture aanaa keessan keessatti maqaa diinatiin. Tole galatoomii amma hooggansi jiru goota muka qabu hooggansa badhaadhinaati. Hooggansi aanaa dabargaa geggeessu aanarraa kaasee hooggansi bal'aansa dargaggeessa. Kanaaf dargaggeessa hidhuun dargaggeessa shakkuun hin jiru irratti ilaalame sababiin isaa iyyuu dargaggeessi kuni itti dhiigeet itti qabsaa itti hidhamee itti fannifameetu sirna kana fide. Dargaggeessi sirna kana fide immoo hin shakkamus hin hidhamus. Addatti dargaggeessi hojii misooma irratti hojiin hojjechaa jira, hojii siyaasaa isaantu hojjechaa jira, hojii nageenya irratti nu faana bu'anii hojjechaa jiru ka darbe dargaggeessi shakkiidhaan sadaa bargaa keessatti hin jiru. Hin shakkin olli dargaggoota faana sababiin isaa iyyuu dargaggeessi humna hojii hojjetee jijjiiruu danda'uu fi mootummaa keenyaaf illee abdii guddaa waan ta'eef akka keenyatti nuyi dargaggootaan hariiroo gaarii qabna. Hin shakkin ollee hin hinulle dargaggeessa. Ulfaadhaa gama biraatiin immoo keessumattuu dargaggeessi tokko birmadummaa biyyaa tiksuu kan danda'u fedhii isaatiin yoo dhaabbate birmadummaa biyyaa tiksuu danda'a. Fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa dargaggeessi deemee birmadummaa biyyaa tiksuuf dhaabbatu fedhii isaatiin yoo deeme akkaataa barbaachisummaa fi sansakkummaa daangaa biyyaa tiksuu kan danda'u. Akkasuma hanga sadarkaa gaachana sirnaatii fi yeroo dhiyoo keessa kan hundaa'e milishaadha. Humnoonni kun qe'ee Oromoo nagaa akka buusaniif fedhii isaatiin dargaggeessas ta'e qaama dhimmi ilaallatu kamiyyuu leenji'ee yoo fedhiidhaan dhufedha kan nageenya waaraa tiksuu danda'u nageenya waaraas fiduu danda'u. Isin immoo humnaan qabdanii akka milishaa fa'aa leenji'an akka gaachana sirnaa leenji'an humnaan qabamanii dargaggeessi gara makalakaatti fa'aa akka ergamu wanti akkanaa kun ni jira jedhamee akka aanaa keessanitti ni komatama. Wanti kun maalirraa quba qabdu hangam dhugaadha. Sadarkaa dubbiititti yeroo adda addaatti kaafamaa ture waan ta'eef. Tole galatoomi. Egaa raayyas kan milishaa soolaalee raayyaan kaayyoo ifa ta'e qaba galma ifa ta'es qaba. Raayyaan birmadummaa biyyaatiif dhaabatee namni miseensa raayyaa ta'uu barbaadus nama fedhii guutuu qabaatudha. Kanaaf nus yeroo raayyaan ittisa biyyaa humna haaraa ofitti dabaluu fi beeksisa hawaasii gara keenyatti gad darbe nuyi dargaggeessa tootaalii dirqisiisnu sababiin isaayyuu giddugala leenjii raayyaa ittisa biyyaattis raayyaan fedhii irratti hundaa'eeti namni fedhii hin qabne raayyaan giddugala isaatti gahuu hin danda'u waan ta'eef nullee dargaggoota hawwannoo uumne indoom dargaggeessi raayyaatti akka dabalamuuf hojii guddaa kan hojjetu qabatamaa dabargatti dargaggeessa mataa isaati wal ijaaranii wal kakaasanii maaliif raayyaan ittisa biyyaa ammam fayyaduu akka danda'u dargaggeessa dabargatti wal namni beeku hin jiru afaan shaneetii hawaasa keenya baay'ee kan buuse shanii qabatamaa aadaa bargaa keessatti kan jilbeeffachiise raayyaan. Raayyaan immoo humna biyyaa akka ta'e fedhii giddu galeessa akka godhate dargaggeessi aadaa bargaa hin beeka. Dargaggoota simachuudhaafis hooggansaa ol dargaggeessa aadaa bargaatu irratti hojjechaa jira. Dargaggeessi immoo dargaggeessa hin dirqisiisu. Sababiin isaayyuu dargaggeessi yaada waliillee nu hubata. Xiinxalaa haala waliigalaa isaallee hubatee waan jedhuufi dargaggoonni gara sanitti fidu qabatamaa keenyatti nuyi raayyaatti ittisa biyyaatti gaaf tokko nama dirqisiifnee daballee hin beeknu dargaggoota fedhii isaaniitiin yeroo tokko namni 70 barattoonni yuunivarsiitii dhaabaan illee dabalamaa jiran qabatamaa aanaa keenyatti jechaadha. Kanaaf sun akkasitti hubatame gaarii ta'a. Kan milishaaf gaachana sirnaa amma yoo ilaalte qabatamaa aadaa bargaatti gandoonni baay'een gaachana sirnaatiin leenji'aniitu gandoota isaanii eeggachaa jiru. Milishoonni keenya yoo ilaalte bal'aan isaanii dargaggeessaa kan milishaa ta'ee hidhatee hojii misoomaa hojjechaa hojii nageenyaa qabatamaadhaan nageenya aanaa aadaa bargaa mirkaneessaa jiru milishaa leenji'ee
dargaggeessa leenjii milishaatti dabalame jechaadha. Kun immoo fedhii fi giddu galeessa godhatee akka darbe suni bara wayyaanee faana darbe namni har'a badhaadhina keessa taa'ee dirqiidhaan dargaggeessa gara raayyaatti dabalu gara milishaatti dabalu gara gaachana sirnatti hin dabalu dargaggeessi kun sirni amma jiru kun sirna isaa ta'uu hin hubata. Kanaafis immoo sirna isaa kan ammoo fedhii isaatiin itti dabalameetiif kataara akka darbe qaamni dirqisiisu hin jiru yaadumti isaallee qabatamaa keenyatti hin jiru kan jedhu sun hubatamudha. Hayyee mee waa'ee dhimmoota keessumayyuu humnoota badii keessa ijoollee turan yookaan immoo iddoo hin taane ijoollee turan kan isin akka mootummaatti shanee jettanii yaamtan kan isin immoo waraana adda bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman dargaggoonni achi keessaa karaa nagaatiin galan iddoo adda addaatitti carraan hojii uumamee fi leenjii haaromsaa fudhatanii galuu isaanii ni yaadatama. Akka aanaa keessanittis immoo dargaggoonni haaromsa erga fudhataniin booda carraa hojii argatanii as keessatti hojiileewwan adda addaa hojjechaa turan akka jiran odeeffannee turre. Kanuma wal qabatee ijoolleen achii galan darara adda addaa keessa jiru. Warri galaniyyuu rakkoo adda addaatis isaan mudate. Wanti itti himamee galanii gaafa galan wanti itti himamee fi erga galanii immoo wanti isaan argan garaagarii waan jedhamtu jira. Yeroo adda addaatti kaafamas ture. Wanti kun hammam qabatamummaa isaas namarraa dhaga'uu waan barbaanneef akka aanaa keessanitti. Tole galatoomii akka aanaa aadaa bargaatti bara 2017 keessa aadaa bargaa qofa keessatti waraana shanee keessaa humni gara karaa nagaa galee nama 80 oltu aanaa keenyatti galee san keessaa dargaggoonni akka mootummaatti magaalota Oromiyaa guutuu keessatti fi godinaalee garaagaraa keessatti carraan uumamee fi gara san deemanii hojii hojjechaa jiran hin jiru. Qabatamaadhaanis immoo magabbaatanii ilaaluu kan dandeessanii aanaa keenya magaalaa Hincinnii keessatti horsiisa lukkuu irratti gurmaanii dargaggoonni lukkuu horsiisaa jiran amma qabatamatti ilaaluu hin dandeessu hojii keessa jiru jechuudha. Lammaffaa mana nyaataa tokko saaqqatanii achittis hojii kan jalqaban jiru jechuudha. Kanaaf namni karaa nagaadhaan galee namni yoo fedhii isaatiin of daangessirra akka darbe carraa banaatu jira jechaadha. Haalli mijataatu jira. Sanaafi hojii keessa kan jiran jiru magaalaa keenya keessatti sanaan alas immoo magaalota garaagaraa keessaa fi godinaalee garaagaraa keessattis deemanii carraadhaan bakka magaalaa isaan dhaqqabe godina isaan dhaqqabe keessatti hojii keessa kan jiru hin jiru. Kan sanarra darbe namni dararriin adda irra jiru hin jiru. Warri dhufanis yoo dhufan immoo carraa simannaa guddaa hin goona fi sadarkaa sanatti yoo hubatame gaarii ta'an ala wanni ala keessa deemu inni oduudha tootaalii maaliifi waraana laga jiru ittiin doomsanii akka namni karaa nagaa filatee gara nagaatti dhufee ummata keenyarraa rakkinni hin caamneef yaada jiruudha irra ka darbe akka mootummaan karaa nagaa ifatti waame karaa nagaa immoo gurmeessee hojiitti galchee waan jiruufi inni sun ala keessa deemamee odola warreen akka uummanni keenya nagaan arganneef akka Oromiyaan nagaan taaneef qabatamaadhaan immoo namni waraanni akka Oromiyaa keessaan dhaabbanne warra akeekaa fi fedhii qabantu sana odeessarra ka darbe dararaan adda jiru hin jiru qabatamaa. Yeroo tokko iddoo itti sodaan mul'atu ni jiraataa jedhan. Isinummaan akka hooggansaatti magaala bulchitan aanaa bulchitan keessan bultan magaala gurguddaa naannawaa Finfinnee jirutti dhiyaattanii bula keessumattuu hoogganoonni aanota Finfinneetti dhihoo jiran kan akka aanaa keessanii kun aanota bulchan keessan bulanii magaalota akkasii keessan jiraatan isaan naannawaa Finfinneetti dhiyaatanii kan akka magaala Shaggar keessa fa'aadha kan isaan bulanii waan jedhan kaafama. Yoo wanti kun dhugaa ta'e ummata bulchitan eenyutti gattaniiti kan isin sadarkaa magaalota gurguddoo ol siqxanii ummata kana gattanii bultaniif. Tole galatoomii anui amma aadaa bargaa bulchuu wanti nu sodaachisus hin jiru wanni ummata aadaa bargaa keessaa buluu nu dhoowwus hin jiru. Qabatamaatti aadaa bargaa keessa ollee bulleetti kan hojjennu magaalaa qofa dhiisii sadarkaa baadiyyaa aanarraa kiiloomeetira 64 ollee bulleetti bakka inni hojjechaa jiru. Hooggansi keenya sadarkaadhaan hooggansa sadarkaa gandaarraa kaasnee gaanatti qabna. Hooggansi keenya sadarkaa gandaarraa odeemte aanarraa kiiloomeetira 64 afaan laga Mogorraa keessa ollee bulleetti jechaadha hojjechaa kan jiru. Nus immoo gandoota baadiyyaa kana qaaman keessa sochoonee akka barbaannetti hojii hojjechaa kan jirrutu jiraan irra ka darbe rakkoon akkasii baay'een jiru. Sa'aatii 24 as keessa teenyee jechaadha tajaajila kennaa kan jiru. Kanaafis immoo kan hawaasni aanaa keenya sirriitti ragaa baha wanti hawaasa keessa har'a dhiisii gaafa rakkoo keessa bullee hojjechaa turre gaafa namni kallattii garaagaraan shaneen yeroo waraana garaagaraa haalli mijataan hin turre keessa ollee bullee hawaasa kana ijaarretu
kaleessa bakka shanii magaala seentee nama fudhachaa turte nama butaa turte har'a baadiyyaa gammoojjii sulula laga Mogor afaan Shawaa Kaabarra naannooneetu shanee barbaannee adamsaa jirra akka darbe warni Adaa Bargaa keessaa magaala Hincinni keessa magaala Mugar keessaa sochoonee hojjechuu nu dhowwu sunillee hin jiru. Waraanni biyya eeguu dhiisanii hooggansa fa'aa eegaa jedhani. Isin waliin fa'aa socho'aa jedhan yeroo isin magaala sochootan. Hammam dhugaadha wanni kun? Tole waraanni kaayyoo mataa isaa qaba. Raayyaan ittisa biyya eegaa diina faallaa heeraa deemu tarkaanfii irratti fudhataadha. Ni humna waloo qabna. Bakka gandoota yaaddoo nageenyaa qaba yoo jiraate milishaan keenya jira, poolisiin keenya jira. Isaan faana gaachanni sirnaa jira, isaan faana sochoonee hojjenna. Bakka sanarra darbe wanni amma nuyi yaaddoo ta'ee sochiidhaaf danqabnee raayyaa ittisa biyyaa nu barbaachisu illee hin jiru. Kaleessas isaan hojii isaanii hojjechaa turanii nus of dandeenyeetu hojii keenya hojjechaa turre sadarkaa sanatti raayyaan nu eegaa jirus hin jiru. Namni garuu alaala ta'ee gaafa laalu Adaa Bargaa yoo jettuuni waanuma kallattii garaagaraa rakkoo nageenyaa wal xaxaa keessa jiru jedhee waan yaaduuf ilaalamni sun jiraachuu danda'a akka darbe Adaa Bargaa irraa hawaasni isaa aara galfatee uffee jedhee misooma isaatti jira jechuudha. Kun immoo maaliif hooggansi siyaasaa poolisiin milishaan hooggansi sadarkaan jiru raayyaan ittisa biyyaas tumsa isaa waan godheefi har'a rakkoon sanatti baay'ee jiru. Mee gandoota baadiyyaa keessumattuu imaammata mootummaan naannoo Oromiyaa gabbuusin baay'ee irratti hojjetamaa kan ture gandoota baadiyyaati. Gandoonni baadiyyaa aanaa keessattis haalaan hojjetamaa akka ture quba qabna. Yeroo adda addaatti dhagaas argaas turre waan ta'eef. Mee gandoonni baadiyyaa kun hojjetamanii tajaajila keessa jiru sodaa hommoo hin qabanii gandoonni baadiyyaa keessan. Dhugaadha mootummaan keenya mootummaa uummataa waan ta'eef uummanni tajaajilaaf mootummaa akka barbaadu osoo hin taane mootummaan itti siqee tajaajiluu waan barbaaduu fi caasaa duraan sadarkaan irratti kuufamee jiru sadarkaa gandaatti gadi buusee uummatatti dhiyeenyan hooggansa ramadee nama barateen nama miira uummatummaa qabu gandatti ramadee jira. Caasaan kun erga gandatti gadi ramadamee ganda keenya deebisee ijaaree dhugaa jiru dubbachuudhaaf gandoota kaleessa diinni akka barbaade gochaa ture uummata ijaaree milishaa ijaaree gurmii uummata sochoosee diina of keessaa baasuu akka danda'u godhee jira caasaan kun. Qabatamatti amma gandoota keenya gandoota 28 ta'an keessatti waajjirri gandaa ijaaramee eebbifamee anasii waliin baanee ilaallu. Waajjira sadarkaa aanarra jiru gadi kan hin taane baay'ee hawwattummaa kan qabu baay'ee mijataa kan ta'e miidhagaa kan ta'e kan hawaasa hirmaachisee ijaaree hojii hojjechaa jira. Sanaanis bu'aan qabatamaan hojii siyaasaa irratti, hojii nageenya irratti, hojii misooma irratti dhufuu jalqabee jira jechuudha. Ayyee ulfaadha. Jalqaba irratti wanti isin kaastan gandoota qabdan keessaa gandoota 39 akka aanaa keessanitti jiran keessaa gandoonni 3 dudduubatti deebiin gaaffii kana isin gaafadha. Nageenyi waaraan akka hin jirree fi rakkoon nageenyaa akka qabu isinillee tuqxanii jirtan. Gandoota kana keessatti nageenya waaraa akka dhufu wanti isin dhorke yookiin nageenya kana waaressuu aanota gandoota kana waaressuu wanti isin dhorke maali? Keessumattuu immoo qaamonni gandoota kana keessa socho'an qaamota akkamiiti? Fedhiin qaamota kanaa hoo maali? Hanga ammaatitti keessumattuu uummatarraa odeeffannoo akka mootummaatitti akka hooggansaatti ni argattu. Fedhiin qaamota achi keessa socho'anii kanaa maali? Qaamonni achi keessa socho'an kun immoo fedhii isaanii hubattanii karaa nagaatiin akka galaniif akkuma gandoota biraa keessatti taasisaa turtan gandoota kana keessatti wanti taasisuu isin dhorke maali? Tole galatoomii gandoota afaan kana keessatti nagaa waaressuu wanti nu dhoowwe tokko gandoonni kun aanarraa fagoodha. Lammaffaa immoo haalli teessuma isaanii caccabaadha. Sadaffaa daangaa Shawaa Kaabarra. Kanaaf gandoota kana gaafa humni waraanaa keenya seene diinni amala isaatiin dhaabbatee waraanuu aarsaa ta'uu waan hin barbaanneef humna waraanaa dhokatee miliqee uummata aarsaa kaffalchiisuu fi jiraachuu isaa mul'isuu barbaada malee waraana fuuldura dhaabatee raayyaa ittisa biyyaa miti humna waloo keenya waraanuu barbaadu diinni jechaadha. Kanaaf gaafa opereeshiniin seename gara Salaaleetti baqataa gaafa Salaalee immoo baqatan xiqqoo gara keenyatti baqachuun kun waan jiruufi isa kana amma warra godina Shawaa Kaabaa faanas mari'annee yeroo garaagaraa mana maree nageenya waloo qabna. Sanaan akkamitti gandoota gamaa gamana jiran kana bilisa baasuu dandeenya akka jedhu mari'annee qophii xumurree jirra. Sun yeroo gabaabaatti fala hin argata jedhee yaada. Odeeffannoon sadarkaa hawaasarraa jiru diinni kuni gaafa opereeshiniitti baatu hin miliqa tootaalii of dhoksaa nama nagaa fakkaata. Riphee lolaa waan ta'eef akka waraana idilee sana miti dhaabatee si waraanu miliqeetu of dhoksee jiraatarra ka darbe sadarkaa sanitti hin jiru. Fedhiin jara laga jiranii dhugaa jiru dubbachuuf yeroo garaagaraa
waraana diigamaa jira waraanni shanii. Namni karaa nagaadhaan keessaa harka kennatee galaa jira, keessaa rukutamaa jira, dhokatees badaa jira. Warra karaa nagaa gara keenyatti dhufan yeroo dubbisnu yeroo odeeffannoo irraa fudhannu namni achi keessa jiru baay'eensaa harki caalu galuun barbaada. Karaa nagaadhaan galuun barbaada. Garuu immoo shanii nama luma isaatiin caaseffamni isaanii walirratti hidhameeti kan jiru. Inni tokko eega, inni tokko immoo tokko eega. Karaa nagaa firii ta'e waan hin sochoonee fi carraa keessaa bahuu qabu rakkinarra ka darbe jarri galuun barbaada. Gaafa nuyi opereeshiniitti seennee akka tasaa raayyaan ittisa biyyaa dhukaase waa jedhe hin bittina. Gaafa bittinne nama 5 nama 6tu keessa gala. Sun maal sitti agarsiisa? Yeroo sana carraa waleeguu isaanii dhiphaa waan ta'eef yeroo carraa argate keessaa bahee namni galaa jira jechaadha. Kanaaf nullee irratti hojjechaa jira. Namoonni ijoolleen kun karaa nagaa akka galan hubannoo dogoggoraatiin waanuma Oromiyaan rakkoo keessa jirtu, biyyi rakkoo keessa jirtu. Shaneen immoo waan mootummaa caalu waan gaarii qabattee akka deemtu waan itti fakkaateef hubannoo dogoggoraarraan gara san seenaa jira. Nummoo uummata irratti hojjechaa jirra, maatii irratti hojjechaa jirra, dargaggoota irratti hojjechaa jirra. Amma ijoollee warri karaa nagaa galanis irratti hojjechaa waan jiraniif rakkoon kun hin furama jennee yaadna. Sababiin isaayyuu jarri kun galuun haala filannoo biraan qabani. Sababiin isaayyuu akka jarri kun kaayyoon shaneen manaa baatee Oromoo akka fayyaduu hin dandeenye waraanni achi jiru hubatee jira. Namni achitti hidhamee kan jiruu fi karaa dhabuurraa kan ka'e jechaadha. Shaneeni ofiifuu bilisummaan qabdu baasee namni hubachuu kan qabu shaneen waluma waliishiif waraanni shanee mataa isaatiin hooggansi shanee sadarkaan jiru ofiifuu mataa isaatiif waliifuu bilisummaan qabu. Waan dimokiraasii jedhu hin beeku. Namni waa'ee ofii isaatiif bilisummaan qabne immoo waa'ee bilisummaa nama biraa haasa'uu hin danda'u. Waa'ee bilisummaa nama biraa qabsaa'uu hin danda'u. Otoo ofii bilisummaa qabaate, otoo waliisaaf bilisummaa qabaate, waliisaaf otoo nagaa qabaate uummata nam qabsaaf jiru buqqisuun seenaa keessatti hin jiru. Uummata nan qabsaaf jirtu qambarrii fannisiisaa, okolee fannisiisaa, kooraa fannisiisaa, qeesaa buqqisaa, abbaa irraa ajjeesaa, haadha irraa ajjeesaa uummanatti qabsooftuuf totaalii jiru. Kun maal sitti agarsiisa? Jarri kun ergama ho'aan qabanidha malee yaadama mataa isaaniitiin inisheetifii Oromoodhaaf nuyi waa daballa jedhu qabaachuu dhabuu isaa sitti agarsiisa jechaadha. Kanaaf sadarkaa sanitti nuyi hojjechaa jirra. Kallattii garaagaraanis akkuma sila kaasee karaa nagaa galaa waan jiranii wallaalanii isaan carraa argatanii yoo dhufan akkuma kaleessa mootummaan keenya pirezidaantiin keenya muummichi keenya yeroo garaagaraa waamicha godhaa jiran nuyi asitti namoota karaa nagaa dhufan kana simannee haala mijeessinee fi carraa hojii uumuudhaaf qophii waan ta'eef kanatu jira jechuudha. Yeroo dhiyeen kun socho'aa turetti bu'uuraalee misooma mancaan jiru keessumattuu manneen barnootaa buufataalee fayyaatii fi kanneen kana fakkaatan iddoowwan isaasamiinsaaf mudatan keessumattuu iddoo isaan teessoo fa'aa godhachaa turantu jira jedhanii aanaa keessan keessatti. Kanneen hagam bilisa baasanii erga bilisa baasanii as immoo misoomsuudhaaf misooma kanarraa immoo uummanni akka fayyadamu keessumattuu bu'uuraalee misoomaa kanarraa maal hojjechaa jirtu? Tole kaleessa humni abaaboo shanee kun gaafa aanaa keenya keessa socho'u bu'uuraalee misoomaa kan inni tajaajilan ala godheen jira. Fakkeenya manni barnootaa jira, waajjirri gandaa jira, keellamaan buufanni fayyaallee jira. Isaan kana baay'een isaanii deebi'anii tajaajila kennaa jiru. Manneen barnootaa kaleessa humna diinaa kanaan barbadaa'e uummata hirmaachifnee ijaaramee har'a tajaajila kennaa jira. Buufanni fayyaa tajaajila ala godhan kan caccabsan kan qoricha isaan saaman irra tajaajila guutuu kennaa jira jechaadha deebi'ee haareffamee daandiin isaan yeroo sana akka humni waraanaa isaan hin dhaqqabneef kallattii garaagaraa mancaasan har'a deebi'amee suphamee tajaajila guutuu kennaa kan jiru ta'uu isaati. Hayyoo ulfaadha. Mee keessumayyuu mootummaan xiyyeeffannaan irratti hojjechaa kan jiru waa'ee dhimmoota manneen murtii aadaatiin wal qabate. Manneen murtii aadaa kun tokko yakkoota hir'isuu bira darbee immoo hawaasni kun itti dhiyeenyaan tajaajila gahaa akka argatuu fi dhamaatii malee keessumattuu haadholiin hiyyeessaa namoonni harka qalleeyyii ta'an manneen murtii ammayyaawatti deemanii himachuu hin dandeenye karaa manneen murtii aadaatiin dhimma isaanii xumurachuu danda'anii fi dhimma haaromsa aadaatiin wal qabsiisanii dhimmoonni kun mootummaan xiyyeeffannaan irratti hojjechaa turee fi irratti hojjechaa jirudha. Akka aanaa keessanitti manneen murtii kun gadi bu'ee hanga sadarkaa gandootaatti hangam hojjetamaa jira hangam immoo bu'aa buuse. Tole galatoom. Egaa yaadamni mana murtii Oromiyaa keessatti akka dhufu kan taasifame mootummaan keenya mootummaan badhaadhinaa humna keessatti amana. Misooma irrattis aadaa irrattis gama kaminuu humna keessatti waan amanuu fi aadaa keenyan, duudhaa keenyan, safuu keenyan, haqa keenya qeettaa argannu kan jedhu irraa
mootummaan naannoo Oromiyaa caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kana murteessee erga gadi buusee qabatamaadhaan gandoota aanaa keenya keessatti manni murtii sadarkaa jalqabaa ijaarameeti kan jiru sadarkaa irrattis istaandardii isaa kan eege kan baay'ee hawwataa ta'e karaa duudhaa fi safuu Oromoo calaqqisiisuu danda'uun maallaqa guddaadhaan ijaaramee jira. Sadarkaa gandaattis sanuma. Kana manneen murtii sadarkaa gandaa jiran kuni tajaajila guutuu kennu qabatamaa aanaa keenyatti kana waliin baanee mirkaneeffachuu kan dandeenyu. Maaliif namni aanaan keenya bal'aadha akkuma si kaase gandaa 39 qaba. Wurtuu teessoo aanarra fagoodha magaalaa Hincinni irraa baay'een isaanii har'a namni manni murtii idilee kaleessa abbaa dhimmaa keessummeessuudhaan baay'ee rakkachaa ture. Galmee yeroodhaan waggaatti dhumuu qabu waggaatti ceesisaa akka ture. Har'a manni murtii aadaa sadarkaa jalqaba hojii guddaa hojjechaa jira. Kanaaf hawaasni keenya qeesaa taa'ee baasii otoo hin baasiin hojii isaa hojjechaa qabatamaatti haqa isaa argachaa jira jechuudha. Haqas walii kennaa jira. Kuni hojii haaromsa aadaa keenya geggeessuu qabna jedhu giddu galeessa godhatee sadarkaa sanitti hojjetamaa jira. Manni murtii wal dabarfannaas waan achi ol dhufe galmee isaa waliin laaluu dandeenya. Abbootii gadaa mana murtii wal dabarfannaa laaluu dubbisuu hin dandeessu. Karaa adda ta'een hojiin hojjetamaa jira. Sanaanis uummanni keenya baay'ee gammadaadha. Manni murtii keenya illee gammadaadha. Yeroodhaan mana pirezidaantii mana murtii faana gadi baanee ilaalla. Hooggansi olaanaan mana murtiif waliigala Oromiyaa irraa dhufee ilaalee qabatamaatti mirkaneeffatee jira. Karaa adda ta'e ilaalamee galmee mana murtii idileetii gadi kan hin taaneen tajaajila kennaa jira. Hawaasni keenyas itti quufaa jira jechuun hin danda'ama. Bu'a qabeessa ta'aa dhufee jira manni murtii aadaa sadarkaa aanaa keenyatti. Hayya ulfaadha keessumattuu immoo carraa hojii hir'isuudhaaf keessumattuu dargaggootaaf carraa hojii uumuudhaan akkuma sila kaasaa turtan waa'ee dhimma qaamolee karaa nagaa filatanii galanii carraaleewwan adda addaa akka uumamanii fi hojii keessa jiran kaasanii turtan. Keessumattuu mootummaan yeroo kanatti mootummaan naannoo Oromiyaa akka addaatitti inisheetiivii irratti xiyyeeffatee inisheetiivii gosoota adda addaa irratti xiyyeeffannaadhaan hojjechaati kan inni ture hojjechaati kan inni jiru. Kanaan wal qabatee akka aanaa keessanitti inisheetiiviita mootummaan gadi buuse keessa qabatamaadhaan kan isin hojjettanii hojjechiistanii hojiitti galchitan inisheetiivoota meeqa gosoota inisheetiivii kan ammoo kamii kanneen irraa immoo dargaggeessi keenya qixa barbaachisaa ta'een fayyadamee jira. Tole galatoomii. Egaa akka aanaa keenyatti potenshaala garaagaraa qabna kan dargaggootaa fi carraa hojii irratti uumnu san keessaa tokko albuuda lammaffaan immoo inisheetiivoota garaagaraati. Isa kanaan dargaggeessi keenya albuuda irratti gurmaa'ee carraa hojii argatee hojjechaa jiru hin jiraata. Akkumaatu kaafte immoo inisheetiivootanii wal qabatee qabatamaa keenyatti inisheetiiviin bal'aadha kan hojii keessa jiru. Horii aannaniitiin hin jira, furdisaan hin jira, lukkuudhaan hin jira, jallisii qamadii boneedhaan hin jira. Dhimmoota kana yoo ilaalle amma gadi baanee bal'aa ilaaluu hin dandeenya jechaadha. Barattoonni yuunivarsiitii irraa ba'an irraa kaleessa rakkoo barataa yuunivarsiitiidhaa gaafa bahu mana hojii mootummaa qofa barbaada. Har'a sun hin jiru. Dargaggeessi keenya carraa hojii uummachuu akka danda'u amanees jira. Aksasiin sanaas hin jira jechaadha. Baroota darban keessatti rakkoo guddaan dargaggeessa gurmeessitee akka hojiitti hin galchine si danqu dhiyeessii maallaqaa ture. Har'a mootummaa keenya tolu baankii siinqee hundaa'ee rakkoo dhiyeessii maallaqaa hin qabnu jechaadha. Maallaqni baankii siinqee akka aanaa keenyatti damee lama qabna. Tokko magaalaa Mugar, magaalaa Hincinni damee lama qabna. Damee lamaan kuni dargaggeessa keenyaaf liqeessee potenshaala nu qabnu irratti hojii hojjechaa jiru jechaadha. Akka fakkeenyatti waa tokko yoon sii kaase dargaggoonni 11 magaalaa Mugar keessatti maallaqa miliyoona 3.5 ol liqeeffachuudhaan horii aannanii 20 ol ta'an geeshanii hojii hojjechaa jiru jechaadha. Amma bu'a qabeessa ta'uu jalqabanii jiru jechaadha dargaggoonni sun. Maal godhu horii sana aannan achitti elmu baasanii immoo iddoo gurgurtaa qopheessineef jirra achitti gurguruu inkireessu baay'ee fayyadamaa ta'anii dhufaa jiru jechaadha. Furdisa horii irrattis kan gurmaanii jiran hin jiraatu. Sanaafis dhiyeessii maallaqaa mijeessinee fi hojii hojjechaa jiru dargaggoonni keenya. Kana gaafan jedhu dargaggeessi aanaa aadaa bargaa keessatti hojiin ala jiru hin jiru jechuu koo miti. Garuu immoo dargaggeessa irratti hojjechaa jirra. Dargaggeessi dhufee garuu dhiyeessii maallaqaa dhabu hin jiru har'a qabatamaadhaan. Hojii hojjechuun barbaada dhimmoota kanarratti na deeggaraa jedhee baankii siinqeetii walitti hine dargaggeessi rakkoon akka dhiyeessii maallaqaa isa mudatu hin jiru. Sanaafis gara sanitti wanni hojjetaa ture jira. Dabalataan immoo jallisii bonee dargaggoota irratti gurmeessinee bara darbe hojii guddaadha hojjechaa akka turre. Dargaggeessi lafa waliin irratti gurmaa'ee qamadii oomishee sanaaf immoo galii irraa argachuu qabu akka argatuuf hojiin hojjechaa turre jira.
bara kanas isa kana cimsinee kan itti fufnu ta'uu masaa kaasuuf. Ulfaadha mee aanan aadaa bargaa aanaa oomishaa fi oomishtummaadhaaf haalli teessuma ishees dabalatee baay'ee mijattuu fi aanaa albuuda beekamtuudhaallee kanaan wal qabatee mee qabatummaatti isinirraa dhagahuuf aanaa keessanirraa aanonni biraas fakkeenyarraa fudhatu jennee kan nuti yaannu aanan keessan oomishaaleewwan akkamii oomishtii galii guddaa qonnaan bulaan aanaa aadaa bargaa irraa argatu oomisha kamiidha? Okay, galatoomi. Aanaan aadaa bargaa risoorsii hedduu qabdi. Haala qilleensa sadanuu qabdi, baddaa qabdi, badda daree qabdi, gammoojjii qabdi. Risoorsiiwwan badda daree keessa jiran, gammoojjii keessa jiran, baddaa jiran guutuu hin qabdi aanaan kun. San keessaa qabeenyi guddaan aanaa kana keessa jiru albuuda. Albuudi aanaa kana keessa jiru keessa tokko silikaa saandii yookaan immoo cirracha biyyoo diimaa kan jedhamu jira kan ijaarsaaf kan oolu jechaadha. Sanaani dargaggoonni keenyas achirratti gurmaanii hojii hojjechaa akka jiran jiru warshaadhaaf illee galtee guddaa godhaniiti kan dhiyeessaa jiranii inni kun risoorsii tokko. Lammaffaa jibsamiin aanaa kana keessa humna guddaa qaba jechaadha. Jibsamii yookaan immoo nooraa kan jedhamu jechaadha. Jibsamiin nooraa oomishuudhaaf kan tajaajilu, simintoo oomishuudhaaf kan tajaajilu qabeenya guddaatu jira. Sanarraas uummanni keenya faayidaa guddaadha argachaa kan jiru. Kan biraa biyyee diimanis aanaa kana keessa galtee simintoo kan ta'u sirriitti jira. Arfaffaa laayimistooniin sirriitti jira aanaa kana keessa jechaadha. Galtee simintoo kan ta'u akkuma waliin beeknu warshaa simintoo gurguddaa sadiitu jira aanaa keenya keessa. Warshaan simintoo Daangooteen jira. Warshaan Mugarin jira. Warshaan Beedrook jedhamu jira. Arfaffaa warshaan jibsamii illee jira jechaadha aanaa kana keessa. Warshaan jibsamii guutuutti as keessaa kan inni galtee of danda'u. Warshaan simintoo kasalaa fi dhimmoota biraa dhimmoota puumisii yoo ta'e nala bal'aasaa asuma keessaa jechaadha kan inni argatu. Warshaan aanaa kana keessatti warshaan simintoo akka Daangootee 3-4 dhaabatee risoorsii aanaa kana keessa jiru fayyadamee fixuu waggaa dheeraaf tajaajiluu hin danda'a jechaadha. Kuni akka potenshaala guddaatti aanaa keenya keessatti lakkaa'amuu hin danda'a. Kan biraa albuuda nalaa aanaan aadaa bargaa horsiisa looniitiif baay'ee mijattu. Aannan asii gara Finfinneetti deemu ganama yoo ilaalte nama tootaalii. Risoorsii aannan irratti namni hojjechuu barbaadu jiraannan hawaasni keenyas ammoo horii fooyya'aa bal'aa qaba. Sanyii horii fooyya'aadha qabatamaan aanaa keenya keessa jiru. Potenshaali aannanii guddaatu jira aanaa keenya keessa. Sanaan ala qonna irratti horii furdisuudhaaf illee baay'ee carraa guddaatu jira jechuudha. Lafa margaa hedduu qabdi aanaan kuni haala qilleensa mijataa qabdi. Sanas hawaasni keenya irraa fayyadamaa jira. Potenshaala guddaadha jechuudha. Kan biraa damma jechuudha. Aanaan kun aanaa bosona qabdu lafa kan horsiisa kanniisatiif ta'u bal'aatu jira. Sanallee waliinis ilaaluu hin dandeenya. Damma aanaa kana keessatti horsiisuun poteenshaalli kanniisa horsiisuu haala mijataatu jira aanaa kana keessa. Sanaan ala immoo oomishni garbuu sirriitti ta'a, qamadiin sirriitti ta'a, xaafiin sirriitti ta'a, boqqolloon sirriitti ta'a, mishingaan sirriitti ta'a. Waanni aanaan kun biqilchuu hin dandeenye jiru tootaalii. Muuziin hin jira, bunni hin jira, aappiliin hin jira, avukaadoon hin jira. Kan hundaafuu haalli qilleensa aanaa aadaa bargaa baay'ee mijataa fi hawwataadha. Sanas nus akka keenyatti kan jalqabne jira jechaadha. Inishetiivoota kana keessa dammarratti hojii jalqabnee jira, fordisa irratti jalqabnee jira, aannan irratti jalqabnee jira, lukkuu irratti jalqabnee jira, muduraalee keessa aappilii irratti jalqabnee jira, avukaadoo irratti jalqabnee jira. Wanni nuyi inishetiivii mootummaan gabbuuse xiqqaatu haa guddatu aanaa keenya keessatti jalqabuudhaaf yaalii godhame yaalii salphaa miti jechaadha. Sana babal'ifnee yoo jenne sirriitti bu'a qabeessa ta'uu hin dandeenya. Bunni illee sirriitti bara kana buna kilaasteraan dhaabnee jirra. Sirriitti ta'a jechaadha aanaa keenya keessatti. Muuziin hin ta'a sanallee jalqabnee jirra. Dhugaa jiru dubbachuuf aanaa aadaa bargaa keessatti waan hin ta'u jettee yaaddu baay'een hin jiru jechaadha. Aanaa potenshaala guddaa qabu fi yoo irratti hojjenne giddugaleessa biyyaa irrattis waan argamnuu fi jiruuf jireenya qonnaan bulaa keenya caalatti jijjiirsuu nu danda'u aanaa potenshaala qabu jechuun ni danda'ama. Ulfaadha mee gama albuudatiin wal qabatee warshaaleewwan jajjaboon biyya kanaaf bu'aa gaarii buusaa jiran sadi aanaa kana keessatti akka argamu kaastaniiti kan isin jirtanii kana wal qabatee albuunni warshaaleewwan kun fayyadaman hundi isaa ooyiruu qonnaan bulaatirraa kan isaan fayyadaman qonnaan bulaan keenya lafa isaatirraa albuunni kun gaafa baafamu dhaabbileewwan albuuda isaanii kana fayyadaman qixa sirriidhaan yookiin ittiin beenyaa
barbaachisaa ta'e hamma qonnaan bulaa kana madaalu kaffalaniiti kan isaan fayyadamaa jiran. Qonnaan bulaan keenya hoo warshaalee kanarra hammi inni fayyadamaa jiru maal? Keessumattuu warshaaleewwan kun immoo ilmaan qonnaan bulaa kanaa keessumattuu dargaggootaaf carraa hojii bal'aa uumaa jira, fayyadaa jira aanaa kana. Dargaggeessi aanaa kana fayyadame jechuun aanaan kun fayyadamte akka jechuuti waan ta'eef aanaa kana keessatti qonnaan bulaas ta'e ilmaan qonnaan bulaa dargaggeessi irraa fayyadamaa jira warshaalee kanarra. Tole galatoomii. Egaa warshaaleen kun galtee aanaa kana keessaa dhiyeeffatan karaa garaagaraatti kan isaan dhiyeeffatan. Fakkeenya warshaa mugarii yoon si fudhadhee warshaan mugarii yeroo dheeraadha inni kan dhaabbate yeroo sana lafa mataasaa kennameefitu lafa mataasaa qonnaan bulaa kaa'eetu qonnaan bulaadha bakka bu'iinsi kenname lafa isaa abbaan qabeenyummaa dhaabbata sanaa mirkanaa'etu galtee kan argatu lafuma isaarraa jechaadha. Kanaaf qonnaan bulaa waan inni buqqisu lafa risoorsii qonnaan bulaa irra kan jiru baay'ee waan fudhatu hin qabu jechaadha. Warshaa Daangotees yoo ta'e warshaan Daangotee yeroo sanatti yeroo dhaabbatu waggaa dheeraa dura kan inni dhaabbate lafoota yeroo sana turan beenyaa kaffalee waan yeroo sanaatiin waan gatii yeroo sanaatiin beenyaa kaffaleeti kan inni fudhatee kan inni qonnaan bulaa buqqisee risoorsii qonnaan bulaa irraa fudhatu baay'ee ni jiru. Kan isaan qonnaan bulaa irraa fudhatanii qonnaan bulaan gurmaa'eet lafa isaarraa yoo ta'e dargaggeessi gurmaa'eet qonnaan bulaan gurmaa'eet peellisiidhaan haa ta'u himaadhaan haa ta'u qabeenyummaa isaarraa namni qabeenya lafa isaarraa dhiyeessoo jiraate dhaabbata faana walii galtee godheetu toonii dhiyeesseen kaffalamee fitu jechaadha kan dhiyaatu malee dhaabbanni ofiisaatii seenee lafa qonnaan bulaa irraa fudhatu. Yoo lafa ofirratti namni gurmaa'ee jiraannan lafa ofii himaadhaan haa ta'u peellisiidhaan haa ta'u hin gurmaa'a dhaabbata faana walii galtee mallatteessaa hin dhiyeessaa achirraa hojmaataan akkaataa kaffaluu ofii qabuun kaffalama sanatu jira jechaadha. Kan sanarra darbee qonnaan bulaa namman fayyadamee ka jedhu fayyadameera dhugaa jiru dubbachuu fi warshaan Daangotee jireenya hawaasa aanaa Aadaa Bargaa jijjiireera. Aanaa Aadaa Bargaa mititi jireenya namoota hedduu jijjiiree jira. Magaalota ollaa kana jiran keessatti yoo argite amma namni manni warshaan simintoo Daangoteen seenne mugar hin seenne jiru. Dargaggoonni almost baay'een isaanii gara dinagdeetti ce'anii jiru. Sanammoo dhaabbanni suni fayyadurraan kana gaafan kaasu dhiibbawwan dhaabbileen kun uummata irratti fidan hin jiru jechuu koo miti. Sanammoo adadumaan laalaa sirreessaa kan deemnu ta'ara ka darbe bakka komiin jirutti komiin baay'een hin jiru bakka komiin jirutti garuu hin laalla jecha. Warshaan kunis san qofa immoo otoo hin taane waan hawaasa faana walitti isaan dhiyeessuun hojjetu. Bu'uuraalee mana barumsaa hin ijaaru, dhaabbilee fayyaa hin ijaaru, daandii hin hojjetu, bishaan hin hojjetu, riqaalee hin hojjetu. Sana waan kaleessa hawaasa waadaa galan san hojjechaa jiru. Sunis sadarkaa fedhii uummanni qabu sana karaa guutuudhaan guutanii yeroo jechuu baanne haala jiru ilaalanii hojjechaa kan deemanii fi haalli fooyya'insa qabu kan jiru ta'uu isaa kaasuuf. Qonnaan bulaa aanaa Aadaa Bargaa gara teknooloojiitti madaqsuuf keessumattuu tiraaktara fi maashinoota adda addaa fayyadamuudhaan qonna isaanii akka ammayyeessaniif aanaa Aadaa Bargaa keessatti already akka ilaalaa turretti aanaa Aadaa Bargaa hojiileewwan kanaaf yookiin immoo teknooloojii fayyadamuudhaaf haalli teessuma isaa hundas ta'uu baatu haala mijataa hedduu qabdi. Kanaan wal qabatee uummanni kun keessumaa qonnaan bulaan ammayyeessummaa qonnaan bulaa irratti wanti isin hojjechaa jirtan teknooloojii akka isaan fayyadamaniif teknooloojiidhaan akka qotan teknooloojiidhaan akka haamaniif wanti isin akka aanaa keessanitti haala mijeessitanii qonnaan bulaan itti fayyadamaa jiru maali? Tole galatoomii. Dhugaadhaa qonna ceesisuun dirqama keenya kaayyoo mootummaatis qonna ammayyeessuudhaaf wanni hojjetamaa jiru jira. Garuu guutuu miti. Aga amma aanaa keenya keessatti tiraaktaraa fi kombaayinara galchinee bara kana garuu amma jalqabnee jira. Yoo xiqqaate bara kana tiraaktaraa gashaniin gashina jenneetu hojjechaa akka jirru amma tiraaktaraa lama qusachiifnee fidnee yeroo gabaabaa keessatti tiraaktarri lama hin galu warri hafan sadanis bara kana bara 2018 keessatti tiraaktaraa shanin galchina jennee yaanna. Haa ta'uuti garuu aga suni galutti carraa qabnu fayyadamnee yuuneenii faana fayyadamnee dubbachaa jirra. Riisarchii hoolotaa faanas dubbachaa jirra bara kana kombaayinara gashinee haamuudhaaf qophii gochaa jirra jechaadha. Amma garbuun kilaasteraan faca'e qamadiin kilaasteraan faca'e aanaa keenya keessa jira. Sana hawaasni argee akka babal'isuu fi bara kana garbuu kilaasteraan faca'ee fi qamadii kilaasteraan faca'e kombaayinara yuuneenii gashinee facaasuu haamuudhaaf qophii gochaa jirra. Garuu an keenya sirriitti hin galle bara dhufu hin jijjiirraa jechuudha barana. Aanaan keessa Finfinnee irraa kiiloomeetira 64 irratti akka argamu jalqaba kaastanii turtani. Aanaan kun Finfinnee funyaan jalatti kan inni argamu.
haala daandii mijataadha kan inni qabu. Kanaan wal qabatee garuu gama investimantiitiin aanaan kun warshaalee jajjaboo amma isin kaastan kanarraan kan hafe hanga nuti arginetti investoroonni gurguddaan aanaa kana keessatti hin argaman. Isintu simachuu dadhabe moo ija investoroota aanaa kana arguu dadhabe? Magaalaa Finfinnee kana jalatti. Dhugaadha. Aanaan kun Finfinneetti dhiyoodha. Haala mijataas qabdi. Daandii asfaaltii jira. Namni asii Finfinnee yoo baay'ate sa'aatii walakkaadhaa haga sa'aatii tokkooti deemsi itti fudhatu. Baay'ee dhiyoodha. Haga dhiyeenyi jirtutti fi potenshaala garaagaraa qabdutti investarri baay'een hin dhufne. Agatti ammatti nus sadarkaa barbaadamu irratti hojjennaa. Warra jiran kun warra dhaabbatoo akka godina keenyatti dhaabbilee gurguddaan aanaa keenya keessa jiru. Investimentii gurguddaan aanaa miti godina miti biyyaa fi galtee guddaa ijaarsa biyyaa keessatti geggeessaa jiranii bu'aas buusaa jiran aanaa kana keessatti argamu. Intiidhaaf dhufnaan teenyee miti dhaabannee haala mijeessinee simannee fi waan qaawwa cufuu qabnu cufnee hojjechiisuudhaaf baay'ee qophaa'ummaa qabna. Baay'ee namoonni investimenteroonni gurguddaan nu gaafatanii jiranii kan qonnaan bulaa keenya immoo ceesisaa jira haga danda'ame gara investimentiitti kanumatu jira. Aanaan Adaa Abargaa gaaffii kiyya dhumaatiin haala mijataa keessumattuu qonnaan bulaan aanaa Adaa Abargaa hoggaa keessatti yeroo 3-4 oomishuu akka danda'uu fi haala mijataa qabdi. Keessumattuu iddoo wanti tokko tokkotti bishaan gahaan illee ni jira. Garuu qonnaan bulaan aanaa Adaa Abargaa har'aallee hoggaatti takkuma oomishaa jedhan. Maaliif hanga yeroo 2 marsa 3 oomishuu akka danda'uuf haala mijeessuu dadhabdan hanga har'aatti? Tole galatooma dhugaadha haalli qonnaan bulaan keenya amma marsuma tokkotu qotama Adaa Abargaa keessatti inni kun tokko baddaadha. Baddaa irratti qamadii jallisiidhaan oomishamaa jira tootalii. Amma waggaa 3-4 dura marsaa tokko oomisha amma bakki marsaa 2 oomishuun jalqabamee jira jechaadha. Oomisha gannaa oomishi gannaa erga irraa ka'e immoo qamadii oomishaati kan jiru. Sana olitti immoo gandoota gara gammoojjii keessatti jallisii gurguddaan nu barbaada. Jallisii gurguddaan humna naannoo keenya federaalatti yoo deeggarsi nu godhame laga Mogora irratti laga Soddoo Lubee irratti yoo hojjetame bonaa ganna marsaa 3 marsaa gaafataniif ulfaadha yeroo keenya waliin deemuuf gaaffii keenya asirratti kan golomtaa akka waliigalaatti dhaamsa yaada yoo qabaattan carraan isin ilaalla. Tole galatooma akka carraadhuma aanaa kenniteef dhaamsina ni dhaamu. Egaa aanaan Adaa Abargaa akkuma kaasaa turre aanaa carra qabeetti aanaa potenshaala qabdu aanaa giddu galeessa biyyatti argamtu. Aanaa nageenyi ishillee amansiisaa ta'e waan yaaddoo ta'e hojii misoomatti danqaa ta'u sochiidhaaf danqaa ta'u waan hin jirreefi abbootiin qabeenyaa gara kana dhufanii yaaddoo tokko malee qonna irratti hojjechuu kan barbaadan albuuda irratti hojjechuu kan barbaadan kallattii garaagaraan haala mijataa guddaa waan qabnuuf gara kana dhufanii invest akka godhan waamicha dabarsuu barbaada. Isin immoo nu filattanii gara keenya dhuftanii waan nu dubbiftaniif maqaa koo fi maqaa uummata aanaa Adaa Abargaatiin galatooma ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Isinis yeroo keessan irraa fudhattanii biiroo keessanitti nu eegdanii nu waliin turtii waan gootaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa. Galatooma. Hayyee kabajamtoota hordoftoota GMN kun qophii waarii GMN egaa har'a lixaa Shaggar Shawaa lixaa jechuudha. Magaalaa muraasa keessaa qaxxaamuruudhaan aanaa Adaa Abargaatti argamuudhaan dhimmoota ijoo hawaasatirra bulchaa aanaa Adaa Abargaa Galaanaa Tuujjoo waliin turtii bal'aa gooneeti kan nuti jirru. Egaa qophii keenya har'aa aanaa Adaa Abargaatti goone kanumaan kan goolabnu ta'a. Qophicha qopheessuunis waliin turtii kan godhe ani Rabbiraa Leenjisaatii gama ogummaa kaameraatiin Tamasgeen waliin turtii taasise gama daayirektingiitiin eebbisaa jirus nu waliin turtii godhe hanga dhumaatti waan nu waliin taataniif ulfaadhaa jecha qophiin kun karaa foddaa Piraayim Televiiziinii yeroo isaa fi guyyaa isaa eegee yeroo hunda sa'aatii kan isin bira ga'u ta'a. Egaa torbee kana kanumaan kan goolabnu ta'a hanga torbeetti aan walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.